Baga jiraatti himaa kee galatoomii farduu Galatooma ta'e. sagantaa bal'aa kana gootee dhimma biyyaa fi uummata keenya irraa sa'uun dirqama kee baachuu jirta galatoomii siin jedha. Uuma duraan godhaa jirtu godhaa jirta. Fayyaa ta'e maamme lafa Itoophiyaa lafii bulchuu kanatti sadarkaa sanitti magaalaa namni Oromoo aangoo bulchaa jiru Kadiir Jawaar bulchutti Somaaliyaa lafa sanarratti wal gahanii dirree qabatanii taa'anii haasawanii miidiyaadhaaf ibsa kennanii mootummaan Itoophiyaa ni kijibee manaa baasuu jira malee seenaa keessatti illee Oromoon lafa tana keessatti aannan namoofaa gurgurachuu dhufti. Sadarkaa kanatti uummata Oromoos tuffachiisanii ammallee akkamaan jecha kana jedhu osoo mana hidhatti hin dhiyaatiin bakki qabamteef sun hayyamamee fi lafa poolisiin naannoo federaalaa jirtutti lafa bulchiinsi federaalaa jiru keessatti sadarkaa sanatti ministeera biyyattii xiqqeessuun dhugumatti bara aangoon badhaadhinaa PP fi jettu jirtutti Oromoon salphatti. Kan dura akka Somaalee kana qofaa miti. Finfinnee irratti Amaarri Oromoodhaan waan jechaa ture yoo yaadattan aangoon PP Oromoo salphisuu itti fufeetii jira. Shimallis Abdiisaa daangaa Oromiyaa tiisuu hin dandeenye. Uummata Oromoo irraa Somaalee dhorguu hin dandeenye. Mootummaan naannoo Somaalee caffee naannoo Somaalee ta'anii ibsa baasanii aanaalee 18 lafa Oromoo irratti godina Somaalee akka godhu deeman ibsa baasanii lolli gara cinaaksaniin uummata keenya irratti qawweedhaan banamee Lijuu Haayilii naannichaatiin banamee uummata keenya qaama saalaa muranii fannisaa turan. Mootummaan naannoo Oromiyaa deebisaa tokkollee hin laanneef uummata saniif milishaallee hin geessineef waan si ajaa'ibu keessa. Uummanni irraa buqqee waan nyaatu dhabanii namni rasaa isaan dhaabame yaala dhabeeti rakkachaa jira. So Oromoon mootummaa Oromoo jamu jalatti rakkoo sadarkaa lafa sanarra jiraachuu dadhabu biyya keessaa gibiraan mootummaan uummataa rakkisaa mana isaanii diigaa salphisaa jira. So deebi'ee daangaa naannoo Somaaleetiin Somaaleen rasaa isaan uummata keenya fixaatii jirti. Mootummaan Oromoo kun Oromoodhaan maal godhaa jira? Oromoodhaaf erga mootummaa Oromoo ta'e Oromoof maal godhaa jira? Rakkoon mootummaan erga mootummaa Oromoo ta'e saboota birarra yoo wal dhabbeen akka sabaatti kan jiraatu taate Oromoo qofa irratti dhiibbaan maaliif taasifame? Maaliif irraan dubbanne? Mootummaan naannoo maaliif ittisuu hin dandeenye kan naannoo Oromiyaa? Amma dhugaa dubbachuu fi ani mootummaan Itoophiyaa ta'ee ji'a biyyiitu waan kana godhutti jira natti fakkaata. So loloo Baalee fakkeenya fudhadha. Baalee gara daangaa Somaaleetiin Somaaleen lafa ol dabartee daangaa gindiritti lafti keenya yaadda jiruun xayyaaraan dhaqee Mustafaa lafa san dhaqee yuunivarsiitii achitti akka dhaabuu barbaadu yuunivarsiitii Islaamaan achitti bana jiru lafa gartee Oromoo irratti kana isaan godhaa jiran. Abiyyi immoo lafa sanii misoomsa jee lafa san dhaqee waan akka holqaan agarsiisa. Uummanni keenya immoo achirraa lafarraa buqqanii kan warra Dubaay gurguraman waan nyaatan dhabanii achi rakkachaa jiran. So mootummaan badhaadhinaa kan uummanni isaa rakkatu daangaadhaan lolli irratti banamu uummata kanaaf maangoon. Mootummaan naannoo xiqqaan sadarkaa biyyattiitti mootummaa federaalaa arrabsaa naannoo jeeqaa gaafa jiru jeequmsa kana alaabaa takka jala jirra beeka alaabaa Itoophiyaa naannoon Somaaliyaa alaabaa Itoophiyaa jala jirti naannoon Oromiyaa alaabaa Itoophiyaa jala jirti. Mirga kana hunda dabarsee kan mootummaa federaalaati malee maaliif kabachiisuu dhaban? So uummanni keenya qabsaa'ee isaan aangotti ol baasaniif qeerroo wareegama dila san kafalee aangotti Abiyyi fa'aa baasaniif uummata Oromoo xiqqeessuuf miti. Uummata Oromoo daangaadhaan lafarraa buqqaasuuf miti. Uummata Oromoo karra dhaabbatanii akka sadarkaa kadhatan godhuuf miti. Nageenya akka argatuuf wayyaanee kan buqqaasaniif nama 5,000 jaan warri wareegamtoonni qeerroo barsanii 5,000 oliin kun 10 ta'uu danda'a 20 ta'uu danda'a beekamu eenyu isaafi. So lubbuun nama dila sanii wayyaanee oofuuf harka duwwaa wareegama fidde sun Oromoo salphiftee jechuudha. Dirdhawaa irratti magaalaa Dirdhawaa keessa dhaabbatanii gaafa Somaaleen mootummaadhaan ministeera biyyattiitiin so manaa bahaasee jettu. Oromoon as keessatti aannan gurgurteetee saba guddaa harka wayyabaan har'a osoo Somaalee fi Oromoo achitti harka wayyabaa kan nasiisanii Oromoo caala baadiyyaan naannoo magaaluma keessatti illee so sodaa tokko malee sadarkaa isaanii dubbachisan mooto Kadiir Jawaar maal hojjechaa jira? Maaliif seera biyyattii kabachiisuu dhabe? Maaliif mootummaa federaalaa biyyi maaliif tuffate? Kadiir Jawaar tuffii yoo ta'e malee yakkamtoota jecha kana jaan mana hidhaatti dhiyeessuu qaba ture sira. So fedhii Kadiir Jawaariin wanni sun raawwate jeetiin amanaan akka qalbeessatti gahu yaada kiyya. Osoo inni nayyaminiif waan sanachitti akka godhamu inni mirgan laatiniif Somaaleen lafa sanarratti uummata Oromoo san salphiftu mootummaa federaalaatti illee arrabsitu turte jechuudha. Fedhii bulchiinsi magaalaa sanii qabuuni kan uummanni sun wal gahee miidiyaatti ibsa bal'aa san kennuu danda'e jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo taa'uun qabu tokkummaadhaan ka'ee yeroo inni qabsoo godhuu qabu Dirdhawaan ta'uu Oromooti jaamu miti bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti akka deebi'u qabdu yeroo godhuu amma. Abbaa Gadaa Franqalloo amma durachi gabbee gaafa Oromoon du'a naasii irratti qabsoon karallattee hundaan godhame
lafa Oromoo jechuu lafa abbaa gadaa anaatu bulche jechuu dadhabee sodaa Kadiir Jawaariif takka bulchiinsa mootummaa badhaadhinaa achirra jiru federaalaa san sodaatuudhaaf Oromoo fi Somaalee waliin qabdiyye. Lafti tun lafa isaa lafa inni hoogganu lafa inni irratti abbaa gadaa ta'edha. Kadiir Jawaatuun dhiif Oromoodha waan ta'eef garuu Somaaleen Kadiir Jawaar waan sodaatiniif hayyama isarraa waan qabduuf gabbaatee lafti Oromoon asirratti aannan gurgurtuudhaaf dhuftiin hin jette. So sadarkaa kanatti nu xiqqeessite jechuudha. Bulchiinsa mootummaatu nu xiqqeessaa jira. Oromoon yeroo tokkummaan kaanee dhaabbannu. Facaatii mootummaan bilchiqinnaa nutti fidi. Hayyoota Oromoo hidhaanii kaan ari'anii nama biyya saniif bu'aa qabu nama akka Jawaar nama biyya san jaaruu danda'u nama biyya saniif yoo akka gorsattuu jiraate biyyi sun akka Itoophiyaa guddittii taatee isaan barbaadan Itoophiyaa badhaatu ta Afrikaadhaaf nagaa fiduu dandeessu nama jabaa akkasii hidhanii ofirraa ari'anii nama xiqqollee taatu yaada ummataaf jijjiirama biyya sanii hin fide jedhu nama akka taayee danda'a ari'anii hidhanii hayyoota biyya san keessaa warra akka battee urgeessaa qaqqalanii kan biyyaa baasanii Durriyyee fi kashalabbeen qoftiin mootummaa Itoophiyaa irratti wal geesseeti asabab sablammoota biyyattii walitti naquudhaaf wanni kun kan godhamaa jiru. So biyya shoror keessanii umrii dheereeffachuudha. Kanaaf nuti yoo danda'ame ammatti deebisaan Somaaleedhaaf deebuu qabu uummanni Oromoo tokkummaadhaan kee lafa dirree dhawaa qofaa miti jijjigaaf falmachuutu nurra jiraata. Wacaalee lafa teenya jedhan daangaan Somaalee guutuutti nu daangeessa. Oromoon lafa Somaaleen lafa Oromiyaa keessa jiraattu hin jirtu. Akkuma Oromootti uummata tokko uummata afaan Somaalee dubbatu uummata lafa Oromoo irra jiraatu malee naannoo Somaalee wanni jamtu Itoophiyaa keessa hin jirtu. Akka seera biyyattiitti lafti Oromoo barasin Jibuutiin nu daangeessa. Dawwallee fi Aasha hanga Ginniilletti Alisabiiditti lafa uummata Oromoo irra jiraachifachaa ture bara. Somaaleen lafa tanarran turre. Lafa tana miilaanin keessa deemee beeka. So yeroo nuti amma tokkummaadhaan kaanee hayyoota keenya abbootii gadaa taa'amma jirtu. Ta'an Oromoo bakka buuneef hin jettu. Duuti yeroo lama jirtu yeroo matakka du'a. Abbaan gadaa karrayyuu bakka takkatti dhuman sun nama isaanillee abbootiin gadaa teenya gabbaatee lafa Oromootiif dubbattee dhumuutu sirra jiraata. Yookaan immoo maqaa abbaa gadaa lafa nuu kaa'uu qaban. Lafa Oromooti ta'a ibsi irratti bee. Uummata Oromooti lafa isaati irratti aannan gurgura jaame. Oromoon aannan eenyutti gurgurti? Somaalee miti aannan nutti fiddu. Eenyuuf aannan dirdaatti geessiti Oromoon? Lafa isiit irratti. So salphinni kana dabre hin jiru. Mootummaan Abiyyi Oromoo salphise. Deebi'ee xifiifillee salphatee jechuudha. Manaa baasawaa jettee ni barti warri haasa'u isaanii. So fayyaata jabaadhumaa eegi galatoomi ulfaadhu fayyaata itti fufa. Dhimma kanarratti osoo hin qabnu halees dubbachuu turre har'as hin dubbannaa dhimma Oromoo irratti namni kamuu feemisii Oromoo warri taatan hundi keessan warri sagalee qabdan waan kanarratti dubbachuu nurra jiraata jechuun namni gaafa fooloo nuuf godhu gaafa rakkoon dhufus bika rakkoo isaaniitti dhaabbannee akka dubbannuu fi kanaafuu callisuu qabnu dhimmi dirreedhaa dhimma Harargee qofa osoo hin ta'in dhimma uummata Oromoo kutaa 11ti. Harargeen dirreedhaan madda artiistootaati. Kana hundi keessanuu hin beektan. Callisuu nurra hin jiraatu har'a isaan kana ka dubbataniif tuttuqanii nu ilaaluufi. Yoo nuti ka callisnu ta'e akkuma kaleessa obboleetii teenya nasiyaa dhimmi eessa maqaan liyyuu haayilii Somaalee seentee akkasitti obboleetii teenya akkasi rasaasan lafa isiirratti mana isiirratti ajjeesanii har'a kun sagaleen isii dhabamte kanatti akkuma sanitti amma seenanii waraana banuu deeman jechuudha. Kanarratti immoo Oromoon yoo ka callisnu ta'e akkuma Jabuutii fudhatanitti kanallee fudhatan jechuudha. Kanammoo callisnee ilaaluu qabnu dhaloota usnee ta'in dhalootuma haasa'uu qofaa osoo hin ta'in dhaloota hojii ta'uu qabnaan ja'a. Namni biraa itti fufa.